Ashamaa harka fuunee akkam jettu kabajamtootaa fi hordoftoota OD News nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma jirtan hundatti sinaa ga'u jecha oduulee keenya har'aa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatiin waliin turaa jechaa gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuun dagatina. Oduulee har'aa qabannee kan isinitti himu Alleencoo Sabaati. Oduulee keenya har'aa keessatti oolmaa mana murtii obbo Joor Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee namoonni 14 maal keessa akka oolanii fi akkasumas haala oolmaa Oromiyaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatiin waliin turaa jechaa gamanumaan warreen chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana sabskiraayib gochuun dagatina. Manni murtii sadarkaa jalqabaa dhaddacha Araadaa har'a waaree booda dhaddacha ooleen Joor Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa 1ffaa hanga 10ffaa jiran irratti himatni hanga fulbaana 8 2013tti akka banamu jechuun gaafii mirga wabii kuffisee guyyoota 10 kennee jira. Dabalataanis Mallas Dirribsaa, Shamsaddiin Xaahaa, Hamzaa Boronaa fa'aa irratti himatni haaraan guyyoota 5 keessatti akka banamu ajajeera. Kanuma wal qabatee haasaa xiinxalaa siyaasaa obbo Joor Mohammad hadha dhaddacha irratti taasisan keessa nuti akka hin raawwatiin biyya tanaa miti mootummaan addunyaatu nuuf ragaadha. Yakki nuti raawwanne dantaa fi mirga uummata Oromootiif dhaabbannee falmuu qofa. Oromoodhaaf falmuun ammoo hin eegalamne. Nuunis hin dhaabbatu. Wanti mootummaan kun beekuu qabu kana booda Oromoo doorsisuu, hidhuu fi ajjeesuun Itoophiyaa diigamtu malee Itoophiyaan ijaaramtu hin jirtu. Kana booda biyyoonni humna guddaa qaban kan akka Ameerikaa fi Raashiyaalleen osoo dhufanii uummata Oromoo humnaan bulchuu hin danda'an. Oromoon dammaqee jira, siiti abadan abbaa irreef hin jilbiinfatu jechuun mana murtiitti himee jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa guyyaa har'aan tana labsii marsaa 4ffaa qeerroo Oromiyaatiin waamameen Qwaaqmee 1 kaasee hanga Qwaaqmee 5tti guyyaa lammaffaaf itti oolanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa har'aa karaaleen gurguddoon biyyoota ollaa wal qunnamsiisanii fi akkasumas magaalota gurguddoo biyyattiitti geessan cufamanii oolanii jiru. Labsiin kun guyyaa kaleessaa tokko jedhee kan eegale yoo ta'u guyyaa lammaffaa haala milkii ta'een goolabamee jira. Haaluma wal fakkaatuun uggurri geejjibaa fi lagannaan gabaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haala ho'aa ta'een itti fufee jira. Godinaalee akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Arsii, Arsii Lixaa fi Baalee Bahaa, Baalee Lixaa, Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haala ho'aa ta'een itti fufee jira. Oduuleen keenya har'aaf qabannee kana fakkaatu waan waliin turtaniif galatoomaa nagaatti.